Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Gannat Kadir akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii like subscribe share godhuu hin dagatinaa. Lolli lafaa fi dubartii irraa ka'e hin dhaabbatu jette Oromoon duraayyuu maayitu balaan jara lamaan irraa lafaa irraa ka'e fi dubartii irraa ka'e hin dhaabbatu jette. Haa ta'uti obboleettiin keenya Nasraan sirrii jirti osoo hin taane dogoggora garuu immoo ilmi dhiiraa dhaabbatee dubartii wajjin wal arrabsu. Ilmi dhiiraa dhaabbatee dubartii salphisu. Ilmi dhiiraa dhaabbatee dubartii qaama isii kan rabbiin isii uume qaama isii keessaa kan bahe kan isii keessayyuu ammallee jiruutiyya jedhee qaamuma dubartii san keessayyuu jiraataa jiru kan jaartiin isaallee qaama akka isii san qabdu qaama dubartiitiin salphinni itti fakkaatee gadbee dubartii arrabsuun isaa har'a gatii uummata Jimmaatii fi Harargee walitti akka kafalan akka ijoolleen baadiyyaa keessatti wal qabdee akka nama saba lamaarraa yookiin immoo diina lamaan walitti dhufee namni afaan tokko dubbatu sabni tokko namni amantaa tokko walitti qabu har'a ijoolleen baadiyyaa keessatti wal qabdee wal hiitee waltumaa wal ajjeesaa jirti. Kun dogoggora guddaadha. Yaa obboleeyyan kiyya ilma dhiiraa jechuun maal akka ta'e gatii ilma dhiiraa surree diratu waan xalaxalanii deemuu bichaa miti. Ilma dhiiraa jechuun nama sammuun achi fageessee yaadu kan dubartiin tun wallaaltuudha dadhabduudha obboleettii tiyya haadha tiyya adaadaa tiyya jaartii tiyya ilmootiyya jedhee yaadu ilma dhiiraa jechuun yoo obboleettiin takka dogoggorte kararraa deebii jedhee gorse yoo dadhabillee kan rabbiin kadhatuuf kan namoota isitti dhiyaataniin gorsiisu malee kan ol bahee haala amala isiin qabduu fi hin qabnellee ati intala akkanaa intala zinaa jedhee ilmi dhiiraa dubartii arrabsu kuni dhiiraa miti. Waa dhiira jedhee tasumaayyuu yaaduu hin danda'u. Waa dogoggora guddaadha. Mubaarak saba fedhe ta'uu danda'a. Ilma Oromootu silaa ta'e namnummaan ilma Oromoo Oromtichi ilmi abbaa gadaa yoo gabbayeetiin dubartii kanatti kan arrabsu yoo ta'eeyyuu hedduu dogoggora hin arrabsamtu dubartiin haadha dubartiin biyya dubartiin obboleettii dubartiin intala jaalatan ilmoo abbaa kiyya jettee siyaamtu kan ilma caalaa si jaalattu dubartiin haadha keeti obboleetti keeti adaadaa keeti jaartii ta'e qaalii jiruutiyya rabbi kiyyaa gaditti situ naa jiraatu jettuun sani. Kanaafiyyuu akkam jettee afaan kamiitu ol bahee kaleessa wajjin nyaattee tirii takkarraa wajjin nyaattee yoo isiin dogoggortellee ati ol baatee kanatti dubartii arrabsuun kun waa dhiirummaadha. Nuti har'a Mubaarak kenna siin jennee si yaamuu dandeenya si bira dhaabbatuu dandeenya kana booda si amanuu dandeenya. Kunkaan duraanuu ati ilma ergisaati. Ilma ergisaa kanaa miti ilmuma kenna kan nurraa dhalate kan fincaan Oromootiin dhalate maatsanii haadha Oromoo keessaa baheeyyuu osoo taate kenna kiyya jennee ofitti si qabuu Mubaarak kenna kana booda ati nuu baatee jirta. Hanga feete Nasraan bugursum yoo badii qabaattee jechuun isiin dubartiidha. Badiin isiin hojjette walii hin gitu. Mubaarak ati akka nama guddaatti nama si laalan nama namni si abdatu nama namni si kabaju nama bakka guddaa jirtu ture. Guddaan ofii of xiqqeessaa jedhan barcumaa fi kabaja abbaa of jalatti qabaa jedhe guyyoo waariyoo. Kanaafiyyuu yaa Mubaarak musammaa simaatu barcuma kan kee of jalaa darbee ardaa salphinnaa dhaabbatee qaama saalaa dubartii sin hafne uumaa rabbiin isii uumeen sin hafne waa arrabaan addunyaa kana hunda laqallayxee baxabbaxa. Yaa Mubaarak rafteetuma bulte hirribni masi qabe Mubaarak Oromoon ati irraa nyaattee irratti ardii isaarratti dhalattee irraa guddatte. Oromiyaan dachii tiyya biyya kiyya ilmaan Oromootu saba kiyya jettee ati dhaabbattuuf akkanatti si guddise akkanatti si barsiise amantaa keetii kana si barsiise maalat ilma dhiirati isiin haa dogoggortu haa balleessitu yaa obboleessa kiyya jinnii maaltu si dhaye awuzu billaahi mina sheexaani rajiim ka'ee obboleessa kiyya ofirraa to'ibadhu uummata kan kee dhiifama gaafadhu rabbii keetitti deebi'i salaat ati nama guddaadha akkamitti isii wajjin dogoggorte intala biyya meeqa osoo deemtu mataan isiitu dhayame. Namni duraanuu waa'ee siyaasaa kana keessa deeme kan mataan isaa dhayame kan jiruun isaa baxabbatame kan waan haasa'u walitti wallaale mucayyoo waan haasoftu wallaaltee takka sheekan si jaaladhe takka beekan si jaaladhe takka immoo hundoo kan jinni fakkaatu fi kan nama fakkaatu illee si jaaladhe jettee miidiyaa kana kabajaa takka malee ol baate ati akkamitti intala tan wajjin baatee wal arrabsitee jechuudha. Namni dura ofiif kabajaa hin qabne namaa kabajaa hin qabu. Isiin waan feete haa baxabbattu maraattuudha kaardii maraattuu qabdi. Ati yaa obboleessa kiyya maal taatee ol baatee akkanatti kabajaa dubartii irraa fuute ati har'a Nasraa gosoom qofaa miti ka arrabsite dubartii Oromoo qofa arrabsite haadha hunda arrabsite intala ta'e of jalatti arrabsite jaartii ta'e arrabsite obboleettii tan ta'e arrabsite warra soddaa keetii arrabsite jiruu kan kee balleessite Oromummaa biraa bakkaa fi gatii kee dhabde dogoggora guddaa hojjatte
ati ilma dhiirati isii wajjin wal qoxxooftee isii wajjin wal arrabsuun isitti gadi deebuun jechoota isiin siin jette kudhan jechuun dogoggora guddaadha. Mubaarak kenna rabbi si haa qajeelchu.